Yeroo baay'ee maaliif jireenya keenyatti qofuu dadhabna yookaan immoo maaliif jireenya keenya irratti gammachuu dhabna? Yeroo hundumaa kan namaa ilaaluutiin, kan namaa hawwuutiin ofii keenya jireenya uumamneef, kaayyoo uumamneef, wanta uumamneef dagachuudhaan kan ka'e yeroo itti gungumnu jira. Ofittillee uumaa keenyattillee namoota haadhaaf abbaa keenyattillee naannoo keenyattillee yeroo nu gungumnutu jira. Kun immoo sababa maalii ta'e? Jireenya keenya keessatti maal sirreessuu qabna? Maal hubachuu qabna? Maalitti deemuu qabna? Kana sirreessuuf hoo yoo yaa akkam jirtu jaallatamtoonniif kabajamtoonni hordoftoota koo Horror Inspire wartaatan akkamunaa jirtu. Tole gaa guyyaa har'aa barnoota baay'ee bareedaa ta'e isiniif qabadhee dhufeetan jira. Tole gaa meeqan keenyatu jireenya keenya irratti quufaadha? Jireenya waan harkarraa qabnutti, wanta ofii keenyaa qabnutti, waan harka keenya jiru irratti meeqan keenyatu gammadee jiraataa jira? Tole namoonni baay'een sababa maaliidha kan isaan gammachuu dhaban yookaan immoo waliigaltee nama duukaa qaban maatii isaanii duukaa illee haa ta'u nama kam duukaa kan inni boora'uuf jireenya keenya keessatti wantoonni akka nuun gammachuu dhabnu yookaan immoo akka nuun gaddinu akka nuun yaaddunnu akka nuun dhiphannu nu taasisan keessaa tokko dirqama qabaachuu qabna jennee wantoota hin qabne irratti fookas gochuun jireenya keenya booressa. Wantoota hin qabne jireenya keenya keessatti wantoota hawwinu adda baasnee beekuu qabna. Dirqama ani warqii lafaa afadhee irraa deemuun qaba jennee of dhiphisna taanaan wanta argachuu hin dandeenye, wanta gochuu hin dandeenye, wanta hawwuu qabnu adda baasnee beekuu qabna jechuudha. Warqii afadhee lafarraa deemuu qaba. Uffata warqii, uffata daayimandii uffadhee deemuu qaba jedhee irraa kan qabu dhiisee waan gubbaa yaada taanaan, wanta hin jirreen fida taanaan, wanta hin argamneen dhibee guddaarra nu buusuu danda'a yookaan immoo wanta qabnutti akka nuun hin gammanne, akka nuun hafuura nagaa hin qabaanne yookaan immoo akka nuun gammachuun nama kamuu duukaa hin jiraanne nu taasisa. Kun immoo dogoggoroowwan salphaa fakkaachuun jireenya keenyaaf miidhanidha waan ta'eef. Tokkoffaa maal akka barbaannu adda baafannee beekuudha. Maalitti akka deemnu, maalitti akka nu barbaachisu, maaliif akka jiraannu, maatti akka jiraannu adda baasnee yoo beekaa deemne jireenya keenya gammachuuf abdiin kan guutame ta'a. Garuu hanga kanaan goonetti jireenya kee keessatti gaddaa, dhiphachaa, boo'aa, yaaddaa jiraatta waan ta'eef. Tole gaa mee bakkeewwan kana yoo deemne maal hubachuu dandeenya kan jedhudha guyyaa har'aa kan wal faana ilaallu. Maal jireenya keenya keessatti argachuu dandeenya bakkeewwan kana deemuutiin immoo wanta nuti jireenya keenya irratti buufannu maaldha kan jedhudha. Tole gaa maalummaa jireenyaa, maalummaa abdii, maalummaa mul'ata, maalummaa jiraachuu yoo beekuu barbaadde iddoo awwaalaa deemi. Bakkee awwaalaa yoo deemte maaliif akka dhiphattu, maatti akka dhiphattu, maaliif akka jiraattu, maaliif akka karoorsitu, maatti akka karoorsitu, maaliif akka jiraachaa jirtu waan baay'ee agarta. Kan si ol dureessa ture, kan si gad hiyyeessa ture, kan si ol bareedaa ture, kan si gad fokkisaa ture bakkee awwaalaatti namoota hedduu agarta. Mul'ata guddaa baatanii, abdii guddaa baatanii, hawwii guddaa baatanii, dhiphuu tokko malee jiraatanii namoonni du'an bakkee awwaalaa irratti namoota baay'ee agarta. Yeroo bakkee awwaalaa irratti jireenya itti dhiphattuuf kun, jireenya itti yaaddatuuf kun, jireenya itti of dhiphistu kun, jireenya itti wanta baay'ee itti argitu kun yeroof ta'uu isaa hubatta. Yeroo kanatti immoo baay'ee akkati waan qabdutti gammaddee yeroo qabdutti sekoondii qabdutti akkati yeroon fayyadamtu si taasisa. Kanaafuu bakkee awwaalaa deemuun boqonnaa sii laata. Yeroon siin jedhutti namoonni jireenya kee dura jiraachaa turan yeroof amma jiraachuu qaban jiraatanii akka darban yookaan immoo akka yeroo isaanii xumuratanii darban hubatta. Atis seera haala of dhiphisuu, seera haala of yaaddessuu, seera haala of yaaddessuu, of dhiphisuu, of boosisuurraa of qusata. Jireenya addunyaa kanaa agam yoo dheeratte illee, agam yoo bareedde illee, agam hawwataa yoo ta'e illee dhumni isaa du'a akka ta'e ni hubatta. Akkati waan qabdutti gammaddee uumaa kee duukaa walii galtee jiraattu si yaadachiisa waan ta'eef bakka awwaalaa deemi. Tole gaa inni lammaffaa irratti argamu immoo hospitaala deemi. Mana yaalaa yoggaa deemtutti fayyaa qabaachuu keetti agam akka waaqii yookiin uumaa kee galateeffattu hubatta waan ta'eef. Namoonni qilleensa tokko ishee maallaqaan bitanii jiraatu. Namoonni waan baay'ee irratti ani isaanii miidhaa guddaa yookaan immoo dhiphuu guddaa dabarsan argita. Fayyaa qabaachuu kee, miila lama qabaachuu kee, ija lama qabaachuu kee, nagaan deemtee qilleensa urgaa'aa kana fudhataa olte galuu keef uumaa kee galateeffatta waan ta'eef mana yaalaa gaafa deemtu fayyaa qabaachuu keetti, qabeenyaa dhabuu keetti, jaalallee dhabuu keetti, fira dhabuu keetti, obboleessa obboleetti dhabuu keetti gadduu dhiista. Fayyaa qabaachuu kee qofaaf uumaa kee galateeffatta. Wanta hundumaa kan dursu fayyaadha waan ta'eef namni fayyaa qabu, namni nagaa qabu wanta barbaade raawwatee jiraachuu danda'a waan ta'eef wanta barbaade galmaan ga'uu danda'a. Namni kam fayyaa hin qabu taanaan hagam yoo laffee, hagam yoo dhamee, hagam yoo waan jijjiiruu danda'u tokko hin qabu. Maaliif amma hojjetee fayyaa isaa sana eegsisuuf kan inni itti wareegama guddaa kaffalu argina waan ta'eef mana yaalaa gaafa deemtu agam uumaan kee akka si jaallatu, agam akka fayyaa guutuu qabdu, agam akka nama sirrii taate jirtu
hubatta waan ta'eef mana yaalaa deeme. Inni sadaffaa irratti argamu mana hidhaa deeme. Mana hidhaa gaafa deemtu bilisummaatiin akka barbaadde socho'uun kun bu'aa akkamii akka qabu akkam akka barbaadde si gammachiisu ni hubatta waan ta'eef namoonni mana adaba sirreessaa keessatti argaman kun yeroo itti sochii tarkaanfii tokkollee fuudhuuf heeyyamaa haala hin jechoone jira. Dhanna dhiqachuuf illee ta'e nyaata fudhatanii nyaachuuf socho'uuf gibbii keessa illee deddeemuuf heeyyama poolisiin hala socho'amuu hin danda'u. Kanaafuu bilisummaan akka barbaadde adeemtee akka barbaadde dubbattee akka barbaadde raftee saatii barbaadde kaatee akka barbaaddetti jiraachuu keef uumaa kee galateeffatta. Kanaafuu bakkeewwan kana sadan gaafa deemtutti uumaa kee duukaa agamiin akkati jiraachuu qabdu, uumaa keetti agam akka jechuu qabdu, agam akkati ofitti gammaduu qabdu, carraa keetti fayyadamtee akkati carraa kee hin abaarre hin barbaada. Namoonni baay'ee carraa isaanii kan isaan abaaran kan guyyaa dhaloota isaanii kan itti uumama isaanii abaarantu jira. Kun immoo ta'uu hin qabu. Dhiphuun irraa kun ni darba, gaddi irraa kun ni darba, yaaddoon irraa kun ni darba. Kanaaf immoo atarra carraa kee kanatti fayyadamtee olmaa kee jireenya kee sirreeffattee jennaan yeroo xiqqoo keessatti jijjiirama guddaa fiduu dandeessa. Kanaaf immoo namoonni nu dhiphisan, namoonni nu yaaddessan, namoonni gufuu nuti ta'an yeroof jiraachuu danda'u. Garuu hanga dhumaatti nu duukaa jiraatu jechuu miti. Uumaa kee qabaattee waaqa keetti jettee rabbii keef sagaddee rabbii keef bitamtee jennaan na aman jireenyi kee jireenya boqonnaa caalu ta'a. Kanaafiyyuu waan qabdutti uumaa kee galateeffadhu. Namoonni wanta ati qabdu kana dhabanii rakkachaa jiraachuu malu waan ta'eef ati hiriyoonni kee sababa konkolaataa bareedaa qabaataniif, sababa hiriyoonni kee fuudhan qofaaf, sababa hiriyoonni kee mana ijaarratan qofaaf, sababa naannoon kee wanta haaraa raawwateef anis raawwachuun qaba jettee yaaddoof dhiphuun ofitti gumgumtee uumaa keetti gumgumta taanaan jireenyi kee ittuu kan badee ta'a. Kanaaf immoo waan qabdutti uumaa kee galateeffadhu. Waan harka kee jiru irratti waaqa keef galata kenni. Uumaa kee yaadadhu. Yeroo kamitti taanaan waan harka keerra jiru kan keeti. Kan harka namaarraa jiru hawwitee jennaan jireenyi kee ni boora. Gammachuudhaaf abdiin keessatti laamishaa waan ta'eef waan qabdutti galateeffadhu. Waan harka keerra jiru uumaan kee kan siif laate kan siif maludha waan ta'eef uumaa kee duukaa gammachuun jiraadhu. Tole egaa guyyaa irraa barnoota baay'ee bareedaa akka ta'e wal faana ilaallee abdii guddaan qaba. Yoo isinitti hirreete like, share, subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Barnoota biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii.